Waraansa mootummaa federaalaa Itoophiyaa humnoota Tigraay TPLF'n hoogganamu gidduutti taasisamaa jirutti xumura gochuuf jecha marii nagaa gamtaa Afrikaatiin hoogganamutti hirmaachuudhaaf qophii ta'uusaa TPLF xumura torban dabreerra ibsa baaseen eega beeksisee booda mootummaan Itoophiyaa yeroo duraatiif har'a dhimmicha irratti deebii kennee jira. Ittaanaa muummeen ministeeraaf ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokonnin tajaajila dhimma alaa gamtaa Awurooppaatti daayirektara dhimma Afrikaa kataan Riitaa Laarajiyaa waliin marii taasisan keessatti Itoophiyaan marii nageenyaa gamtaa Afrikaan hoogganamutti hirmaachuuf akkuma ciccitetti jirti jedhan. Gama biraatiin gamtaan Awurooppaa ibsa kaleessa baaseen karaan gara fuulduraatti jiru marii karaa nagaa qofa jedhee haleellaa mootummaan Itoophiyaatti fufee jiru keessumaa haleellaa xayyaaraa humnoonni mootummaa Itoophiyaa magaalaa Maqalee irratti geggeessan nagaa buusuuf abdii jirutti balaadha jechuun qeeqee jira. Qoonni Eertiraan lola sana keessaa qabdus carraaqqii marii nagaaf taasisamaa jirutti danqaa ta'aa jira jedhe gamtaan Awurooppaa ibsa baase kana keessatti. Gama biraatiin mootummaan Itoophiyaa akka waraansicha ammeessaa jirutti kabalaaleffate addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF humnoonni Itoophiyaa manniilee yookaan qabiyyeelee humnoota Tigraay irratti haleellaalee geggeessan waan laaffisan hin qaban jedha. Ajajaan humnoota TPLF Jeneraal Taaddasee Warrade magaalaa Maqaleetti ibsa maddeen oduu naannichaaf kennaniin ka Tigraay kaaba lixaa keessatti argamtuu fi daangaa Eertiraarraa kiiloomeetira 50 fagaattu magaalaan Shiraaroo fi magaalaan Kabraan Addaarqaay to'annaa humnoota isaanii jalaa ba'uu dubbatan. Ta'us garuu humnoonni isaanii addawwan biroo irratti akkuma injifatanitti ka jiran ta'uu hubachiisanii jiran Jeneraal Taaddasee Warrade. Sagaleen Ameerikaa odeessa kana qaama walabaa kabiraarraa mirkaneeffachuu hin dandeenye jechuudhaan Kanadiyaa baatee Finfinneerraa gabaasee jira.